Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota kiyya mara keessaniin nageenyi kiyya kan jaalaa kan kabajaa bakkuma jirtanitti qilleensarra qaxxaamuree isin bira naaf agaa'u isiniin jedha. Guyyaa irraa kana barumsa bareedaa qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kanaaf barumsa kana osoo itti hin dabreen duratti laayik, sabskraayib, sheer gootanii wal biraa hin gahuu hin dagatinaa isiniin jedha. Namoonni hedduu moobaayiliin keessan isin jalaa gootee cinqamaa kan jirtan formaata aappii bareedaa tokko kan formaata isiniif ta'a jedhee yaadu qabadhee isiniif dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf aappii kanatti akka fayyadamtan isiniin jedha. Kanaafuu chaaneelli kun haarayaa waan ta'eef kanaafuu chaanela kana guddisaa laayik, sheer, sabskraayib gootanii bira dhaabbachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasi barumsa irraa akkuma beekamu isiniin jedhee ture namoonni hedduu viidiyoon keessan iddoo guddaa isin jalaa kan qabatu meegabaayitii isaa kan guddaa ta'e daqiiqaan isaa xiqqaa fakkeenyaaf daqiiqaa 5-6 ta'ee meegabaayitiin isaa meegabaayitii 100 ol kan ta'u iddoo guddaa isin jala qabatee jawaallee keessan fuul isin jala ta'uuf formaata guddaa kan ta'u jedhee qabadhee isiniif dhiyaadhe. Kanaafuu kara barumsaatitti deemna jechuudha. Aappii isa kana jechuudha. Akkuma aappii kana seentaniin aappiin kun bifa kanaan isiniif banama jechuudha. Isa mallattoo 4 qaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaa irratti kan mallattoo maqas fakkaatu kun viidiyoo keessan saayizii isa guddaa ta'e ittiin xiqqeeffachuu kan dandeettan jechuudha. Inni lammaffaa kun jechuudha viidiyoo keessan kan viidiyoo hin jiru karaa aadiyootti kan ittiin deeffachuu dandeettanii jechuudha. Inni sadaffaa kunis akkasuma saayiziin isaa walaa caalu malee inni afuraffaratti maay viidiyoos kan jedhu kun viidiyoo keessan kan aappii kana saayizii isaa xiqqeessitan kana kan keessa seentanii ittiin ilaaltanii jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf amee fakkeenya viidiyoo tokko hojjannee haa laallu. Bifa kanaan seenna jechuudha. Afaan dhiifama. Bifa kanaan seenna jechuudha. Eega bifa kanaan seenna hordoftoota kiyyaa sumaan gas seenna jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo tokko mee haa laallu. Viidiyoota kana keessa fakkeenyaaf viidiyoon kun jechuudha amma irratti oofaa jiru kun qaqqabaa jiru kun sekondii 54 jechuudha. Kanaaf meegabaayitii inni qabatee jiru meegabaayitii 35 jechuudha. Baay'ee daqiiqaa tokkollee hin geenne garuu meegabaayitii guddaa qabatee jira jechuudha. Kanaafuu haala kamiin isa kana saayizii isaa kan iddoo guddaan jala qabate kana gad xiqqeeffannaa kan jedhudha. Isa keessa fakkeenya kaasee nuume afaan beeksisan irratti fide isa keessa seennu amma viidiyichi kan jechuudha. Eega si'eessa tu'inoo jettan asuma mallattoo fakkeenyaaf sheerii fakkaatu kanarratti tu'ina jechuudha. Akkuma tu'ine saayizoota kaanuu fide jechuudha. Fakkeenyaaf saayizii kan barbaadan tuquu dandeettanii. Fakkeenyaaf kan 600 kanarratti haa tu'inu. Bifa kanaan isiniif lakkaa'uu jalqaba jechuudha hordoftoota tiyyaa. Baay'ee formaata cimaa ta'e kan isin fakkeenyaaf viidiyoonni hedduu guddaa kan ta'e jechuudha. Iddoo bilaashatti isin jalaa qabatanii ta'an fakkeenyaaf daqiiqaan isaanii xiqqaadha garuu iddoo guddaa kan mobaayilii keessanii waraabdan haa ta'u kan namni isiniif dabarsu haa ta'u baay'ee isin jala iddoo qabata jechuudha. Isa kanaan mobaayilii keessan irra deemtanii mara isaatu saayizii kana xiqqeeffatanii osoo saayiziin isaa kwaalitiin viidiyoo isaa isin jalaa hin hir'atin guututti ittiin kan hir'iftan jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf chaaneelli kun haarayaa waan ta'eef laayik, sabskraayib gootanii sheer gootanii wal biraan ga'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Barannoota barbaadan waan isin barbaachise irraa komentii irratti barreessaa viidiyoo isin irratti dalaga jechuudha. Kanaafuu walumaan laala jechuudha. Fakkeenya jechuudha wanta inni nu deebisu. Asumaan viidiyoo kana
wanna aappii kana isa arganna jettanii yoo pilaastoora keessa seentanii saarchii gootanii viidiyoo konvarti jettanii itti barreessitanii isiniif dhufaa daawunloodii godhatanii baay'ee keessan irra dhabuu hin qabdan hordoftoota kiyyaa isiniin jedhame walumaan laalla. Nuftumure jira jechuudha hordoftoota kiyyame fakkeenyaaf awwala meeqa ture 35 ture jechuudha amma meegaabaaytii 2 qofatti gad deebisee jechuudha hordoftoota kanaafuu meegaabaaytii 33 bilaashatti iddoo guddaa isin jalaa qabatee ta'a kanaaf baay'ee namatti tola jedhee yaada natti tole jira gama kiyya akkasii laayik share subscribe gootanii jajjabeessuu hin dagatinaa isin jedha chaaneel haaraa waan taateef subscribe gochuun godhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan qabachuu barbaadan wanta isin dhibe komentii yaate barreessa asumaan viidiyoo eessa arganna kan jettaniif aappii kana jechuudha asuma seentanii sheerii keessa yoo seentanii booda fakkeenyaaf nama viidiyoo kan barreessanii barreessan jechuudha bifuma kanaan kunoo bifama irratti barreessee jiru kan barreessanii akkasuma aappiin kana jechuudha irratti gadi dhooftanii kun amma waan buufadhee jiruuf oppeenii manaan jira jechuudha kanaaf bakkuma duraatti na deebisa akkasii baay'ee isin jechuu barbaada galatooma.